ganda utata kenna mankana tayyarri juga sinagram ajke mumicha ministera juga Dr. Abiy Ahmed fi Presiden Oromia ulama madrasah dabalate hogganon nisani marti sena jirani amat iyarichi bu'ee jira tergamna ikan namun dunia asitti tertiban dapat ni ega jirani mari kita akas masih tapi undo ni nagenya bayi natin tergamu ega amma lamma fi Dr. Abiyin askeessatti argamanii ummanni simachuu dhaabbatanii eeguu jiranii. Buufata dirree xiyyaara Minneapolis Simpooli kan Minnesota keessatti argamutti kunoo ammaa kana bu'anii jiru. Egaa xiyyaarichi dhufee bakka namoonni itti daawwatanidha. Magaalaa hawaasni simachuu bakka kanatti Presiden Oromia ulama madrasah di atas masjid mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed menuju ke yarichi buijra mangkana dan dapat jira isan simachudafi mungkin amanti sudah hawasa Oromo atas masjid menurut medianya Ethiopia TV kan yang kana cinta balate awasni sabab sebelum mau Ethiopia di sekitar kamu simachudaf baganagan untuk saja curang jika kemarin kita namangkan agak juru biar Minneapolis Simpool Minnesota desa Tanarga Muda yarichi buijra amma buah jirani jika korton yukang populatan korton akan itin gadi buan itu di majra kemudian naginya biar karena sisi ke masih malajrani ega semacura pakas masih konsilati gama embasi juga Washington DC jirani segera siti malajrani kumpulan menurut naginya TV polisi biyat TTC gamanan marsani socho ajro si macura pisani si akas mas naginya sani eksesurat gawal dale hawasa Oromo dale hawasa sabab sabab mo tuju kada balaje akas masi aboti namanti ti kan nembro si macura di masjid socho Gimana kayo ba? Drivers! Oh! Bilis po! Director OMN Johar Muhammadis Simati Nadab Damana Tigra juga pelaban dari Sumaromo dan Oromia Calek Kesanis Kabatani di Atani Guru Galatoma balik yari capa na mejra na bota kadbuan yan kel kabarat ko akan jerusi ega jera kuno ni nagenya bijetis sena ni jal kabarat ko ani jero atas mas kambul jal kabarat tiga buah jera na mo media le ni atas ani akan baca jero ega
qondaalota mootummaa wajjin dhufanis amma jalqabaatti bobba'aa jiranii taansee deemu ilaalaa jirra. Xiyyaara Minneapolis kan argamu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi kanneen biroo gadi bu'uudhaaf ammaan kana eegaa jiru. Gaafuma dhufanii magaaleen hawaasa Oromoo akkasumas Daayirektarri OMN Obbo Jawaar Mohammadis asitti argama. Egaa xiyyaaricha lafa haa ga'u malee isaan nan hoogganoota keessaa gadi hin buune. Egaa miidiyaaleen biyyattii dhufanis Jawaar Mohammad simachaa jiru. Warri OBNs as jiranii. Wanni barbaade yoo danda'u isa ya. Sirriitti haasa'e waan barbaade. Asitti immoo si ergaa Usmaan Kumeeti. Egaa daawwattoota keenya warra bara dheeraa boodaan waa turre OBN waayillan keenya qoreeyyan keenya wal arginee jirra. Egaa Zinaabuu wajjinis wal arginee jirra. Akkasumas CGTV kan gabaase Gurum Caalaatis wal simannee jirra. Daawwattoota keenya miidiyaan biyyattis baay'een dhufanii jiru. Egaa yeroo jalqabaatiin wal arguu keenyaan akkasumas kaameraa maaliin OBNs dhufee jira. Egaa akkuma argitan daawwattoota keenya mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi akkasumas pirezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaatiin wal qabate egaa miidiyaaleen biyyattis dhufanii asitti gabaasaa jiru. Yeroo jalqabaa OMN fi OBNs biyya alaatti wal arguun egaa kaameraamaaniin hedduun Jawaar Mohammadin walis simataa jiru harka fuudhaa jiranii. Bakka nagaa walii dhuftan jedhanii kan kanaan dura fageenya irratti wal ilaalaa turan har'a walis simatanii walitti eegaa jiru. Egaa sagaleen istiidiyoo OMN dhufnee daawwanna kan jedhus hojjettoota OBN irraa dhagahamaa jira. Egaa bara dheeraadhaaf kan fageenya irratti wal ilaalaa turre har'a qaamaan wal arginee jirra. Egaa hundi isaanii kaameraan biyyattiidha Jawaar irratti fuula deeffatanii jiru. Egaa xayyarichi lafa bu'uun wal qabatee erga hojjettoonni miidiyaa biyyattii gadi bu'aniin booda egaa eegaa jirra. Egaa hundi isaanii Jawaaritti jiganii Jawaarin simachaa jiru. Akkasumas miidiyaan biyyaa hundi fuula isaanii akkasumas kaameraa isaanii gara Jawaar deebisanii jiru. Egaa namni hundi Jawaariin akka adda duriitti simachaa jiranii. Egaa hundi isaanii fuula gammachuudhaan kan Jawaariin simachaa jiranidha. Daawwattoota keenyaa kan argamnu Simpool Minneapolis dirree xiyyaara Minnesota keessatti argamna. Egaa muummicha ministeeraa akka gadi ba'uudhaaf humnoonni nageenyaa amma gadi bu'aa jiranii. Erga miidiyaan biyyattii xiyyaara keessaa gadi bu'ee booda egaa qondaalonni Itoophiyaa xiyyaara keessa gadi bu'ee egaa Dr. Abiy Ahmed Dr. Abiy bukan Obbo Lammaa Magarsaatis Abiy Ahmed
akkasumas pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, ministeera Jaanaa Dooktor Warqinaa Gabayyoo fi namoonni biroo hedduun dhufanii jiru simataa jiranii. Simannaan dhowwaan gaggeeffamaatii jira. Abbootii amantaatii wajjin nagaa wal gaafachuutti jiranii. Egaa uummanni gammachuudhaan deemaa jira. Nagaa gaafachuudhaaf. Egaa uummanni hiriiraan akka nagaa gaafatamaa jira. Line up. Look at single line up. Line up. Line up, guys. Obbo Jawaar Mohammed illee isaan gaafachuu karaa isaanii dhiyaatanii jiranii. Okay. Amisha. Okay. Okay. Line up. Senator John Hobbs, Senator Juan Welcome to Minnesota. Egaa obbo Lammaa Magarsaatti asii uummataa nagaa gaafachaa jira. Sorry. Egaa daawwattoota keenyaaf gammachuu isaanii dhageessisaa jiranii. Dooktor Abiyyi Ahmed gara konkolaataa seenanii jiranii. Amma namoota karaa konkolaataa deebi'aa jira. Egaan daawwattoota keenya ammaa konkolaataa seenanii jiru. Muummichi ministeeraa Dooktor Abiyyi Ahmed, pirezidaantii Lammaa Magarsaatii fi akkasumas qondaaltonni hooggantoota biroo hedduun konkolaataa kana keessa jiru.
amma konkolaataa seenanii gara hoteelatti imaluudhaaf jiru. Egaan daawwattoota keenyaa kun yeroo jalqabaa seena qabeessa ta'ee mul'atee jira. Usmaan guyyaa irraa kana laattee Egaa guyyaan har'aa baay'ee kan nama gammachiisu keessumattuu pirezidaantii Lammaa Magarsaa akkasumas muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dabalatee ministeerri ajaalaa Dr. Warqinaa Gabbaayyoo yeroo Jawaarii wajjin waliin jiganii waliin footoo ka'anis baay'ee kan nama dinqisiisu ture jechuudha. Egaa gammachuun miira addaan nama dhageessisti. Amma karaa qophiitti achi imalaa jirra. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitanii ministeerri ajaalaa Dr. Warqinaa Gabbaayyoo dabalatee muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi akkasumas pirezidaantii Lammaa Magarsaatiif qondaalonni biroo amma gara hoteelatti imaluudhaan achiin booda immoo gara Target Center hawaasaa wal dubbisuudhaaf qophaa'aa jiru. Egaa gamas imallaa hanga gara hoteelaa deemnutti nu wajjin turaa ulfaadha.